Israeli Army radio has announced that Hamas leader Yahya Sinwar was killed in Gaza. Waggaa afur dura akkas jechuun dubbate anaaf tolli guddaan diinni koonaaf oolu yoo jiraate na ajjeesudha. Amma umriin koo waggaa 59 namoonni kooronaadhaan yookiin dhibee biraatiin du'u. Ani tasuma du'a akkasii hin barbaadu. Misaa'ila diinni natti darbateen wareegame gooftaa koo isa uumaa hundaatti dhaquu barbaada. Kun jecha Yahya Sinwar. Yahya Sinwar kan kaleessa Israa'eliin ajjeefame eenyudha? Deebii gaafii kana argachuudhaaf hanga xumuraatti na faana bu'aa kan isiniin jedhu qopheessaan qophichaa aan Umar Qaasimi. Yahya Sinwar bara 1962 kaampii baqattootaa Kanaan Yunis kibba Gaazaa kan Gibxiin jalatti bultu keessatti maatii isaa warra Filisxiin bara 1948 Ashkelan irraa buqqaan irraa dhalate. Yuunivarsiitii Islaamaa Gaazaatti kan barate Yahya Sinwar umrii isaa lolaan dabarse. Bara 1982tti Sinwar umriin isaa waggaa 20 osoo hin guutin aangawoota Israa'el kan sochii Islaamaa to'atan jedhamanii to'annoo jala oole. Erga mana sirreessaa tureen booda gad dhiifame. Bara 1985 irra deebi'ee yeroo lammaffaa hidhame. Mana hidhaa kana keessattis hundeessa Hamaas Sheek Ahmad Yaasir waliin wal bare. Walittis dhiyaate. Garuu ammas irra deebi'ee mana hidhaa irraa gad dhiifame. Dhuma bara 1988tti kutaa nageenyaa Hamaas hundeesse. Bara 1989tti loltoota Israa'el 2 fi lammiilee Filisxeen 4 kan gargaartota Israa'el jedhaman butamuu fi ajjeefamuu isaanii hordofee situ qopheesse jedhamuun Sinwar murtii umrii guutuu Israa'eliin itti murtaa'e. Turtii waggaa 22tiin booda bara 2011 namoota 126 biroo waliin hidhamtoota Israa'el kan booji'aman waliin yeroo wal jijjiiran sadaffaadhaaf gadi dhiifame. Yeroo sanatti illee Sinwar namoota gadi dhiifaman hunda keessaa isa ol aanaa fi beekamaa ta'e fudhatama ture. Sinwar yeroo mana hidhaa turetti ajjeechaa lammiilee Filisxeenotaa Israa'el waliin tumsuun shakkaman qindeessuu itti fufe. Loltoota Israa'el butachuufis karoorfatee ture jedhama. Sinwar namoota meeshaa nageenyaa Hamaas hundeessan keessaa isa tokko ture. Umrii waggaa 25tti dhaabbata nageenyaa keessoo Hamaas Al-Majd jedhamu hundeessuuf gargaareera. Filisxeenota Israa'el waliin falman waliin hojjechuun maqaa guddaas argachuu danda'eera. Sinwar mana hidhaa keessatti naamusa cimaa kan qabu ture. Afaan Ibrootaa sirriitti dubbachuu fi dubbisuu baratee hidhamtoota isa biratti hidhaman waliin gaggeessaa fi hojjettoota mana hidhaa waliin gargaaraa akka turetu himama. Yahya Sinwar barnoota isaa Yuunivarsiitii Islaamaa Gaazaatti xumuree barnoota Arabaatiin digrii jalqabaa argate. Obboleessi isaa quxisuun Muhammad Sinwar Hamaas waliin hidhatee ajajaa ture. Sinwar erga gadhiifamee booda dafee sadarkaa Hamaas keessatti ol ba'e. Gama biraatiin dhuma bara 2015tti Ameerikaan Yahya Sinwar tarree shororkeessitoota idil addunyaa ishee irratti dabalte. Bara 2017 Gaazaatti hoogganaa Hamaas ta'uun kan filataman Sinwar Ismaa'il Haniyaa booda hoogganaa guddaa Hamaas isa duraa ta'uun kutaa waraana Hamaas hoogganaa tureera. Gaazatti Hamaas hoogganuu bira darbee Sinwar naannichatti hariiroo ijaaruu irratti xiyyeeffate hojjechaa tureera. Hooggansa Masrii waliin hariiroo kan deebise yoo ta'u waraana siviilii Siiriyaa irratti waliigalteen dhaabuun booda walitti dhufeenya Iraan waliinis deebisee ijaareera. Kanaan wal qabatee Sinwar hoogganaa ogummaa qabu ta'uu isaa ifatti agarsiiseera jechuun giddugala qorannoo tarsiimoo fi idil addunyaatti ogeessa olaanaa kan ta'an Daani'eel Baayimaan Aljeeziratti kan himan. Xiinxaltoonni akka amananitti ajjeechaa Haniyaa durallee Sinwar marii dhukaasa dhaabuu fi booji'amtootaa fi hidhamtoota Hamaasii fi Israa'el gidduutti wal jijjiiruu keessatti gahee ol'aanaa taphachaa tureera. Hagayya bara 2024 ajjeechaa Ismaa'il Haniyaa hordofuun hoogganaa Hamaas ta'uun filatame. Haleellaa onkololeessa 7 bara 2023 Israa'el irratti raawwatame qindeesseera jechuun qindeesseera jedhamuun humna addaa koomaandoo Israa'el waggaa tokko oliif addatti irratti xiyyeeffatamee barbaadamaa tureera. Garuu namni Yahyaan bakka kana jira jedhu tokkos hin argamne. Erga gara dursummaa garee kanaatti dhufee cichoominaan hojjechaa akka turetu himama. Dhumarratti haleellaa roobii Israa'el raawwatteen eegdota isaa 3 waliin Sinwar addunyaatti naga dhaammatee gara hawwii isaatti imale. It implies that Sinwar was killed in a military